hojjetachuuf biyyaa baatanii hojjetachuuf biyya ormaa dhuftanii waaqayyoon keechan balaata isaatiin isin hin miidhin. Biyya ormaa keessatti mataanuu isin hin bowwaafatin. Haati ormaa namaaf hin yaaddu waan ta'eef waaqayyoon immoo matuma isin hin dhukkubsiin. Obboloota koo dhugaa biyya ormaatti nama dhukkubuu jechuun baay'ee ulfaata. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe baay'ee garaa najaati jechuudha. Maaliif jennaani hundi keenya jireenya biyya ormaa keessa jirra. Jireenya mana gandaa keessa jirra. Waan taanu hin beeknu jechuudha. Asii gaditti kan argitan kanan suuraa ishee obboleettii keenya asirratti maxxanse jechuudha. Maqaan ishii Hayaat Huseen jedhamti. Dhalattuu Arsiitii. Miilli mana arabaatti cabe. Waggaa guutuu mana arabaa keessatti miilli ishii cabe. Waggaa tokko guutuu dhukkubsachaa turte jechuudha. Garuu miillichi ishii kun fayyuu hin dandeenye. Achuma ciisaa baate arabni illee biirootti deebiste. Warroonni biiroo immoo fuudhanii amma gara alaa baasanii gatanii jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha obboleettiin keenya amma miila ishii fayyitee dalagachuu hin dandeenye. Akkasumas warra biiroos dhaqnaan warri biiroo immoo gara biyyaatitti hin galchine maal godhanii fuudhanii baasanii gatanii jiru. Amma immoo obboleettii teenya kana namuma akka keenya akkan sarraatinyaadha olii gadi kaattatee jiraatutu argee kaasee biratti fudhateera. Kana kan na dhibee barii amma obboleettiin keenya kun kan jirtu Saudi Arabiyaadha jechuudha. Kan baasee gateellee biiroo Saudi Arabiyaati. Obboleettiin keenya kun fayyaa guutuu manaa baate. Akkuma keenya, akkuma ana, akkuma isin fayyaa guutuu miila fayyaa biyyaa baate malee dhukkubsatteetii miti jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo hireen godhee lonni ishee cabee jira. Lunni ishee cabee kana immoo fayyuu hin dandeenye. Namni immoo miila malee dhaabbatee deemee hojjechuu hin danda'u. Keessattuu dalagaa mana arabaa, dalagaa mana madaamii lunni si dhukkuba jechuun abdiin qabdu jechuudha. Hin beekna unkaan nu cabee sa'aatii akkanattuu dhaabbannee sa'aatii dheeraa yoo dhaabbannee hojjennu gannuu dhaabbachuu didee kotteen gannuu dhaabbachuu didee faanni gannuu dhaabbachuu didee gaafa jalatti nu kirkirutu jira jechuudha. Maalirraa kan ka'e baay'ina hojiirraa kan ka'e ulfinna hojiirraa kan ka'e jechuudha. Hojiin biyya arabaa nama miidhu fakkaata. Yoo dalaganii nama miidhu fakkaata. Nama namatti fakkaatu kan immoo maali nutu hojii kana caalu biyyatti hojjennaa hojii alaatii na dogguru jira. Hodiidha hojjira qonna jira maal jenna. Garuu hojiin biyya keenya nama miidhu dhugaa siniin jedha mitiire. Maaliif nama miine hojii biyya keenya tokkoffaa dalagaa ol fakkaataa miti kan dalagaa ooltu guyyaa guutuu. Inni lammaffaan immoo bakka tokko dhaabbatteetii miti. Inni sadaffaan namni dhibbisii yaamu jechuudha. Dalagaa kee fixatte tana fixatteedha. Kanasii tokkoffaa kan nuti dalagnu dalagaa ol fakkaataadha. Kan amma dalagde booda dalaguu dandeecha. Qulqullinni amma qulqulleessite shintibeeti amma itti mana amma walawwalte madaamonni cubbuu sodaanne irra deebi'ii walawwal irra deebi'ii dhiqeessin jechuu danda'u. Akkasumas oduma dalagaa kaan dalagaa jirtu hojii kaan hojjechaa jirtu namni bakka dhibbatti nama yaama jechuudha. Keessattuu mana shamarran jirtu namni baay'atu baay'ee nama yaamu ajaja namatti baay'isu hin dadhabdaa hin jedhanii beeloftee hin jedhanii waa hedduutu jira jechuudha. Inna kana hunda keessaan immoo gaafa akkana ta'u namatti dhaga'ama jechuudha. Miilli namaa akkanatti yoo nama cabu. Inna kanaaf obboloota koo miirri namummaa isinitti haa dhaga'amu. Obboleettii keenya kana lakkoofsa ishee kanaasumatti isinii maxxansee jira jechuudha. Isiniif hin maxxansaa akkuma taampileen irratti argitan kana jechuudha. Lakkoofsa ishee kanaani dawwalaa fiiti baay'ee dhiphachaa jirti jedhanii jajjabeessaadha. Akkasumas immoo yoo waan gargaarullee dandeessanii ishuma qunnamaati ishumaaf dawwalaa dubbisaati gargaaraa isiniin jechuu jaaladha obboloota kooyi. Maaliif jennaani baay'ee namatti dhaga'ama dhugaa rabbii dubbachuudhaafi
miila jechuun waa hunda jechuudha. Biyya ormaatitti dhugaa biyyaa baanii dhukkubsachuu miti mataan nama dhukkubuun baay'ee ulfaata. Jarri immoo gaafa fayyaa qabnu qofaadha jechuudha kan nu yaadattu kan nu jaalatanii gaafa fayyaa qabnu gaafa darajaa isaaniirra fiinnee ol baanee gadi deebinu waan isaan nu ajajan hundumaayyuu daqiiqaatti sekondiitti gaafa dalagnee fi gaafa san qofa nu jaalatu malee gaafa dhukkubsannee gaafa kufnee gaafa miidhamne namni nu jaalatu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafuu gaafa nuti kan jaalala qabnu kan jaalala namaa qabnu gaafa maal taane bichaadha gaafa fayyaa guutuu qabaanne bichaadha. Gaafa fayyaa hin qabaanne namni takka nu jaalatu biyya arabaa bichaa miti be gaafa biyya galillee nuti kan jaalatamnu gaafa maal taane beektu tokko gaafa maallaqa qabaanne lama gaafa qabeenya qabaannee biyya irratti waa godhanne sadi gaafa fayyaa qabaanne kanniin sadeen bichaadha. Kan biyya keetitu jechuudha kan nama jaalatu garuu yeroo hundumaa dhabdus qabaattus fayyaa dhabdus fayyaa qabaattus kan jaalala qulqulluu jaalala dhugaa yeroo hundumaa dhaba kee wajjinis dhukkubbii kee wajjinis waa hunda kee wajjin kan si jaalatu eenyudha beektu haadha qofaadha jechuudha. Haati odoo wanna fe'es ta'e badduus ta'e aga fedhe haatu jechuudha. Haati waa hunda ofii wajjin nama jaalatti jechuudha. Waaqayyoon umurii haadha keenya nuuf haa dheerechuuf warroonni haadha hin qabne immoo waaqayyo gannati keessatti haa qananiisu jedha. Kanaaf obboloota koo obboleetti keenya kana bira dhaabbadhaadha isiniin jechuu jaaladha. Fayyaan fayyaa jechuun waa hundaadha. Qabeenya caalu addunyaa kanarratti maalidha yoo jedhani fayyaadha jechuudha. Namni fayyaa qabu waan barbaade dalagatee fiigee argatee nyaata. Garuu gaafa fayyaan hin jirre bishaan nama bira jiruyyuu qicachuun baay'ee ulfaata. Amma obboleettiin keenya kun kan barbaaddu waan biraan barbaaddu biyyatti galuu barbaaddi gara maatii isheetti galuu barbaaddi garuu birruma tikkeetti illee waan ittiin kutattu dhabde maaliif deemtee dalagachuu hin dandeechu waggaa tokko guutuudha kan teechee dhukkubsatte amma immoo gamtee fi jirti homaa fayyuu hin dandeenye. Maallaqa tikkeetti illee hin qabdu amma waanuma tikkeetti illee ta'u na gargaara gara biyya kootaan gala jechaa jirti. Isiniin jechuu jaaladha yaa obboloota koo. Kanaafuu waan dandeechaniin bira dhaabbadhaa. Miiri namummaa isinitti haa dhagamu. Isheen asitti cinqamaa jirtu tunillee obboleetti teenya obboleetti teessanii isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Kanan isiniin jedha waanuma garaana nyaattefani jechuudha kan gara keessan dabarsee fide isiniin jechuu jaaladha. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya waan na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa kabajamaa isiniin jenna. Warroonni mana keenyaaf haarawaa taatan ol seenaa balballi banaadha. Maamila keenya ta'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Warroonni duraan wajjin turtan immoo laayik sheer gochuu hin dhiisinaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.